Dubree Qananii Addunyaa. Dubree Qananii Addunyaa Waaqoo abbaa ishee obbo Waaqoo Addunyaa Waaqoo fi haadha ishee Aadde Asteer Mokonnin irraa bitootessa torba bara 1991 godina Harargee lixaa aanaa Daroo Labuu magaalaa Miicataatti dhalatte. Umuriin ishee ijoollummaarraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo hedduu jaallatamtu turte. Dhalattee umurii 5tti bara 1996tti barnoota kan eegalte Qananiin barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Mataa Guddeessatti kan baratte yoo ta'u barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miicataa mana barumsaa Machaaraatti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Carraa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee gahe yoo ta'u yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee hydraulic and water engineeringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeesseetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte Qananiin fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti kaadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Katedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera.